Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a very useful English phrase, each other. Kutarraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee jecha akkan barbaachisaa yookiin phrasii akkan barbaachisaa ta'e gaalee jechuudha. Phrase jechuun isa each other jedhamu ilaaluu deemna jechuudha. Okay? We use each other when two or more people do the same thing together. Kana jechuun amma jecha yookiin phrasii each other jettu tana yeroo kam fayyadamna jenne yeroo namni lama jechuudha. When they do the same thing together, one wal fakkaataa tokko yeroo wal fakkaataa keessatti walitti yeroo godhan, okay, fayyadamna jechuudha. Akka fakkeenyaaf Ali and Sarah help each other. Ali fi Saraan wal gargaaru. So wantoota kana Ingiliffaan akkami jenna ka jedhu ilaallaa jechuudha. Okay, akka fakkeenyaaf ka fudhannu ta'e the children are playing with each other. Ijoolleen waliin taphatu jiran jechuu barbaade akkana jettaa jechuudha. So waan baay'ee dhagaa wantoota akkanaa kanaan kan haasawamu waan ta'eef itti seennee haa ilaallu. Kottaan faana tura hanga xumura viidiyoo kanatti. Akkana jechuu barbaade guyyaa guyyaan walitti haasa'u jarri kun yoo jechuu barbaade akkami jetta? Nama guyyaa guyyaan walitti haasa'u laalte isaan bar guyyaa guyyaa walitti haasa'u ja nam tokko tokko akkami jenna akkasuma? They talk to each other every day. Okay? Tokko tokko ni kalaaluuf they jechuun isaanii talking haasa'uudha. To each other jechuun walitti jechuudha jenne. Every day jechuun immoo maali? Guyyaa guyyaadhaan jechuudha. So they talk to each other every day. They talk to each other every day. They talk to each other every day. Akkasi jenne jechuudha. Okay? Akkana jechuu barbaanne wal ilaallee jedha nam tokko tokko. Wal ilaallee. Haasawaa dheeraa tokko keessaa jechuun kun fuudhame nuti bar wal ilaallee jedha nam tokko. Asirratti wal ilaalleen kuni nuti jechuudhaaf keessaa qaba miti. Nutiin immoo Ingiliffaan maal akka ta'e yoo beektan. Okay? Ilaalleen maal akka ta'e ni beektu. So wal fidame. Akkas ta'a. We looked at each other. We looked at each other. We looked hin jennu maaliif jenne jechi look jettu tuni fuuldura waa'ee sagaleelee ni qaraana waan ta'eef xumurri isaa okay voiceless idha jechuun jedhuma. So yeroo pastitti jirru osoo pasti hin jirre jechuun jee waan dhumeef voiceless waan ta'eef okay idi yeroo itti dabalamu voicelessummaadhaan itti fufa jechuudha. We looked yoo jenne sagaleetti goone so we looked akkasuma ta'a jechuudha. So maal jenna? We looked at each other. We looked at each other. We looked at each other jenna jechuudha fina yeroo jennu. Nuti wal ilaallee jechuudha. Okay? Akkana jechuu barbaadda ta'a. Hiriyoonni wal hammatan jechuu barbaadda. Hammachuun maali Ingiliffaan amma asirra kan qabu? Namni tokko nama tokko hammata. Okay? Hammatuun sun maal jechuudha Ingiliffaan? Sayyoo beene jechi biraan hunduu. Akkasimi? Jechi hammatu jedhu hugidha Ingiliffaan. Hug. So mee akkam gootanii? Akkana gootan bareeda. Hiriyoonni ka jedhu the friends. Okay? Hammatanii darban jechuu jarri kun waan darbe waan ta'eef jecha hug jettutti ed dabaluu qofa jechuudha. The friends hugged each other. The friends hugged each other. Okay? Akkasiin. Inni taanu eda waliif bilbilanii jedha. Isaan jechuudhaami. Isaan eda waliif bilbilan jechuu barbaadde kam jetta? Jechuma each other jettutti fayyadamte. They called each other last night. Last night jechuun eda halkan eda jechuudha. Okay? Halkan darbe. They called jechi call jettu lawwaluudha yookiin bilbilus ni ta'a yaamus ni ta'a nam tokko akkasii miti. So they isaan called bilbilanii turan jechuu darbe jechuun each other waliif
last night. Last night hin jettu last night. Dafnee yeroo jennu jechuudha. Last night. Tiita namarraa godhan hin darban jechuudha. So maal jenna? They called each other last night. They called each other last night. Okay? Akkanas jechuu barbaaddataa. Wal amannaa jedham tokko tokko. Wal amannaa tana Ingiliffaan akkami jechuu dandeenyame? Okay? Akkami wal amanna jenna? Jecha amanuu jedhu maal Ingiliffaan? Trust, right? Trust. So, we jetteetu maal godhu qabda? Akkana godha jechuudha. We trust jette each other ka jedhu qofa itti fiduu qofa jechuudha. Nuti wal amannaa. Okay? Walitti seeqan jedhaman. Walitti seeqan jechuun maal jechuudha? Seequun Ingiliffaan smile yoo ta'e, ka walitti seeqa eenyu? Isaanii mire? Isaan jechuun maal Ingiliffaan? Ni beektaa? Yeah. Akkana they smiled at each other. Akkamitti dafneen? They smiled at each other. They smiled at each other. They smiled at each other. Okay? Jechi smile jettu seequ yoo ta'e idiin tun itti dabalamnaan waan darbe goote jechuudha. Idiin yeroo hundaa'u regular verbitti yoo dabalamte kun amma regular verbii keessa tokkodha. Warra idii fudhatu jechuudha. Yeroo waan darbe haasofnu. So akkas goona smiled ta'e so they smiled at each other. Isaan walitti seeqanii jechuudha. Asirratti obboloonni wal lolan jedha. Obboloota jechuun maal akka ta'e ni beektan. Jechi lola jedhu maal akka ta'e yoo beektan, each otheriin maal akka ta'e ni beektanii. So do it. Gootanii akkana gootan argattan. The brothers asirratti jechi as jettu obboloota ta'uu agarsiistee dubbina isaanii agarsiisti. Jechi fight jettu lola jechuudha. So the brothers fight obboleeyyan ni lolan maal with each other. Wal lolanii jechuudha. The brothers fight with each other. Okay? Asirratti isaan waliif yaadanii jechuu barbaadde. Akkana jetta. They care about each other. Okay? They care about each other. Isaan waliif yaadan jechuu sanii jechuun. Okay? Akkana goone nuti wal kabajnaa jechuu feeda akkam jetta. Akkanatti. We respect each other. Okay? We respect each other. Wal barsiifnaa jechuu barbaadde. We teach each other. Akkasii mire? We teach each other jenna jechuudha. Wal hubatan eenyu isaan wal hubatan jechuu barbaadde kamoota hubachuu jechuun understand yoo ta'e kamoota they understand each other isaan wal hubatan jechuudha. Waliif kennaa kenninee jedha asirratti. Waliif kennaa kennine akkamiin jenna? Kennaan maal Ingiliffaan? Okay, akkanaa ta'u. We gave a gifts to each other. Nuti kennaa waliif kennine jechuudha asirratti. Gave jechuun jechi jalqabaa giveidha. Giving beezii yoo taatu. Giving simple pastidha waan darbe agarsiisti. Giving gave itti jijjiiramti. Okay? Past participle irratti maal jijjiiramti? Sadaffaan isaa jechuudha. Given taami. So waan darbe nu agarsiistee jirti. So simple pastidha. So we gave a gifts to each other jenna jechuudha. We gave a gifts to each other. Akkasitti dafneen. Kennaa waliif kennine. Inni kun immoo wal ilaalaa jiru jedha nam tokko. Amma itti jiranimi wal ilaalaa jiru. Eenyu isaan? Akkam jennare? They jennee gallame. Simboodo. They are looking at each other. They're looking at each other. Akkasitti dafnee jennaa jechuudha. Okay?
So barumsa irraa kanarraa asumatti dhaabnu kutaa itti aanuun kan itti fufnu ta'a. Channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoon yoo isinitti tolte boota like jettu tana tuqurraa ifin qusatinaadha. Sanirraa kanaaf viidiyoo kana share godhaa. Hiriyoota keessaniif gara WhatsAppiitiin, Facebookaan, whatever it be waan ma share gootanii share waliif godhaa. Hiriyoota keessaniin gaadha. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.